Biftuun maaltu mudate sawa maalii ollaan irraa badde garaatti baattee of ajjeestee yeroo lamaaf yaalii of ajjeesaa taasiste kan jedhamu dhugaadhamuu soba ollaan irraa kan ishii balleessee maalidha. Biftuu akkuma nuti beeknu jireenyi ishii harki caalu miidiyaarraa seenaan ishiis seenaa baay'ee nama gaddisiisuu fi qalbii nama cabsudha. Akkasumas namoonni xiqqaas guddaas jireenya ishii keessa seenanii ba'an ilmoon haadhaaf abbaa hin qabne kabajaa hin qabdu. Bakka gaarii sooltuu oolteen jedhamu bakka hamaa sooltu immoo kumaatama itti dabalanii dubbatan. Biftuun shamarroottan bara kanaa keessaa kopummaatti guddachuu ishee wajjin ol qabatee namoota wajjin walitti dhufeenya gaarii qabdi. Nama hundas amanti, nama hunda wajjinis kofalti. Kun immoo baalagee fi shaarmuxxuu akka jedhamuun taasisee jira. Biftuun maqaa makiitiin erga gara biyya Duubaay dhuftee jechoonni kumaatamnii fi haasaan garaagaraa irratti taasifamee jira. Dhiirota garaagaraattis amatanii jiran. Biyya keessaa aga biyya alaatti maqaan balleessiin irratti ta'ee jira. Dhuguma wanti Biftuu irratti haasaame dhugumadha. Mucayyoon kun garaatti baattee moo sababni ishiin ollaan irraa badde maali? Bireenoo maaliif garaatti jabaatee hojii keessaa baasettanii yaaddan? Egaa obboleeyyan koo akkuma beektan Biftuu guddaa fi xiqqaatu ajandaa ishii godhate. Dhukkuba keessa ishee jiruu fi rakkoo keessa ishee jiru himachuu gaafa dadhabdu imimmaan lakkuu darbachuudhaan ibsatti. Dhimma Biftuu irratti beekamaa aga beekamaa namni hin qabnetti namni Biftuu irraa hin haasofne hin jiru. Mucayyoon haadhaa fi abbaa hin qabne namni guddaa fi xiqqaan gaafa irraa dubbatu sammuu dhiphatee imimmaan lakkuu darbachaa iji diimachuu ishii baay'een keessan ni beektan. Garuu inni miidiyaa akkatti jaalattuu fi sirba akkasitti shubbistu ishee jibbisiisee onlaayinii irraa ishii balleessee maali? Akkuma haasaame Biftuun ni heerumte moo yaalii ajjechaa ofirratti raawwatte jedhaniin of miitee onlaayinii irraa badde. Egaa jireenya ishiin aga ammaa dabarsite keessatti nama guyyaa tokko ajandaan godhanne keessaa Biftuun ishii tokkodha. Garuu shamarree jabduu fi cimtuu akkasumas jireenya ishii irraa abdii hin kutamne boruuf mul'ata guddaa kan qabdu iddoo guddaas ga'uus kan dandeessu shamarree qalloo fi bareedduu miidhagduu waan hunda hojjettee kan irraa bareedu fakkeenya guddaas immoo dhalootaa kan taatudha. Ijoolleen haadhaaf abbaa hin qabne amma fe'ee miidhamtus amma fe'ee jechitti darbatamus jabduu fi cimtuu yoo taate kan amma isaanii milkaa'ota ta'an xumurarra hin jiru. Biftuun haadhaaf abbaa dhabuun ishee haadhallee bakka jirtutti boqonnaa ishii dhooggate namoota keessatti akka xiqqaattu ishii taasisan. Biftuun akka dubbatan baalagee fi shallee jedhamtu sanaa miti. Shamarree tattaafattuu fi jabduu garummoo jireenya ishii mo'achuudhaaf nama hundatti ilkaaniin kolfaa nama sittudha. Biftuun ilkaaniin sababa kolfamtuuf guddaa fi xiqqaa biratti shaarmuxxuu fi shallee taatee mul'atti. Namoonni baay'ee garaatti baattee jirtii ulfoof keessaa baasutti miidhamte kan jedhanis kumaatama. Samoonni baay'een immoo du'a ishee kanawwan duutee jirtii akkasumas viidiyoo xumuraa jedhanii namoonni baay'ee poostii gochuudhaan osoo lubbuudhaan jirtuu akka isheen duutu hawwanii viidiyoo baay'ee poostii gochaa turan. Haa ta'utii torbee kana keessa namni hunduu yaada mataasaa mucayyoo kanarratti dabarfachaa ture. Garuu Biftuun adda dureerraa miidiyaarraa akka baddu kan ishii taasise Mubaarak Musammaati. Sababni isaa biree bira gaafa hojjettu waraqaadhaan biyyi Duubaay fi biyyi keenya tokko miti. Biree bira gaafa hojjettu waastannaa mataasaa fudhatee abbummaa itti gaafatamummaa fudhatee kana wajjin ol qabatee jechi mobeen dubbate dhaloonni baay'ee akka itti duulaan ajandaa akka ishee godhatan taasiseera. Kana yoon jedhu bakka hojii keetii baasiitii hojii biraa haa hojjettu jechuun nama kaleessa ofitti qabatee akka hojii hojjettu ishee taasisee bakka sanii akka baatu akka burjaajottu bakka amma jirtu kana akka taatu ishee taasisee jira. Kunis immoo kan taasifame Biftuun jireenya ishee irratti abdii kutattee mana biree keessaa akka baddu kan taasise immoo tokko ajandaa miidiyaarraa dhaloonni deemudha. Kana yoo isiniin jedhu ijoolleen haadhaaf abbaa hin qabne dhukkuba keessa ishee jiru san
biiftuun dhukkuba keessa ishee jiru kan namatti baastee himachuu hin dandeenye gaafa miidiyaatti baatee hunda wajjin kofaltu namni hunduu baalagee ishii godhe fudhata. Mucayyoon kun obboleettii obboleessa yookiin immoo hiriyaa garaa tokko hin qabdu. Sababni isaa dhiironni ishiin kaleessa hiriyaa godhattee itti sitte baay'een jechoota ishiin hojjettee fi wanta hin hojjenne kumaatama itti ranya. Biiftuu amma dhiira afur wajjin ol qunnamtii saalaa akka qabdutti miidiyaa kanarratti haasa'amee ture. Wantoota sana hundumaayyuu hammattee bira dabartee jechuudha. Mucattiin kun gaafa jecha tokko itti darbatanii dhukkuba kaleessa namoonni ajandaatti godhatanii fi kaleessa ishiidhaan jedhamaa ture keessa ishiitti dhufa. Kanaaf biiftuun rakkoo qabdi. Rakkoon ishiin qabdu nama ishii miidhuu fi nama ishiidhaa ishii fayyaduun beektu. Yaada dubbatan tokko adda baastee beektu. Tokkoffaa afaan ho'itee dubbatti gaarii fi hamaa adda baastee hubattee qulleessitee dhaloota biraan hin geessu. Dhaloota biratti immoo ija namoota baay'ee keessa galtee jirti. Sababa feemisummaatiin jireenya kan jibbisiisee of akka miituu ofitti akka jireenya ishirraa abdii kuttee murtoo du'aa ofitti faraddu kan taasise adda dureedhaan jechoota guddaa fi xiqqaan itti darbatudha. Egaa mucayyoon kun nama kaleessa jireenya bu'aa bahii keessa dabarteedha. Hundummoo nama fuulduratti waan fudhatama qabduuf guddaa fi xiqqaan itti fayyadamuudhaaf afaan banee gara ishii deema. Gaafa gara ishii dhaqe immoo hunduu ishii wajjin hariiroo wal quunnamtii saalaa akka qabuuf yookiin immoo jaalallee ishee akka ta'etti fakkeesseeti. Kana hundumtuu biiftuu fayyaduudhaaf odoo hin taane of mataa fayyaduudhaaf kanan jedhu qilleensa gara ishiitti buubbisuu fi sammuu ishii kan fudhate namoota guddaa fi xiqqaa gara jireenya ishiitti seenanii karaa isin beekamtii qabdu itti fayyadamuudha warra yaadantu bakka ishiin irra jirtu kanaan ishii geessise. Biiftuun rakkoo tokko qabdi. Rakkoon ishiin qabdus baay'ee jarjarti. Gaarii fi hamaa adda baastee hin beekne ammallee ijoollummaadha. Ho'ina qaamas immoo hin qabdi. Sababni isaa dargaggummaa keessa jirti. Yoon isiniin jedhu baduu ishiitiif sababa guddaa kan ta'e sammuu ishiitiif boqonnaa waan dhabdeef jireenya ishirraa abdii waan kutatteef ofuma mataa ishiitiif ommiite jechuudha. Biyya ormaa kana keessatti gaafa yaalii ajjechaa of mataa keessan irratti gaafa faraddanii of qofa osoo hin taane itti gaafatamummaa kan fudhattanii of mataa keessanii jechuudha. Biyyi amma ishiin mucattiin kun keessa jirtu immoo guddaa fi xiqqaan kan qalbiin keessatti cabee jireenya isaa balleessuudhaa fi murtoo ofirratti kennuu jechuudha. Guddaa fi xiqqaan wal jalaa barachaa kan dhufe immoo of ajjeesuu kana shaakaluudha jechuudha. Biiftuun adda dureedhaan kan ishii muudatee qawwisii miidiyaa irratti deemu jechoota namootaa wajjin hol qabatee of mataa ishii miite jechuudha. Gaafa of mataa ishii miitu immoo ni dhukkubsatte. Egaa yoo isiniin jedhu ijoolleen keenya akka gorsaatti namni yoo isinitti duules namni jecha hin taane tokko yoo isiniin jedhes jireenya keessan gaafa miitanii sinumatti gaafatama boruu keessaniif. Sinumatti dhukkubsata boruu keessaniif. Sinumatti gaabba boruu keessaniif. Bakka ooltanii fi bakka bultan adda baastanii yoo obbeektanii jecha namaatii bakka qabaattu jedheetan yaadu. Biiftuun adda duree kan taate ija namaarraa zoor jechuudhaaf sammuu ishiitti deebuudhaaf of dhaggeeffachuudhaaf haariita deemu san keessaa bahuudhaaf adda dureen kan ishiin sooshaal miidiyaa irraa badde. Egaa guyyaa har'aa viidiyoo hojjettee jirti deebitee jirti. Maal taatee baddee maal taatee warra jettanii biiftuun onlaayinitti deebitee jirti. Turtii na wajjin turtaniif galatooma. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib godhaa viidiyoo garaagaraa argattu.